Mee maqaan keessan eenyu jedhama mee natti himaa? Alamaayyoo Mallasee Mangashaa jedhama. Alamaayyoo Mallasee Mangashaa. Okay, maal ture ga'een hojii keessanii? Ga'een hojii kootii biiroo abbaa alangaa waliigalaatti abbaa alangaati. Kan Oromiyaa jechuudha. Oromiyaa biiroo abbaa alangaa Oromiyaa. Oromiyaatti abbaa alangaati. Ayyee isin namoota hidhattootaan kam akka ta'e hin beekamne garuu kan nutti himame waraana bilisummaa Oromootiin karaa irratti warra qabaman jedhaman keessaati. Eeyyeen isaan keessa jirra. Namoota hin beekamne nu hin taane waraana bilisummaa Oromootiin to'atamne. Yoom ture kuni? Gaafa 17 ji'a sadaffaa bara 2018 tilmaamaan sa'aatii 8:09 gidduutti. Guyyaa jechuudha. Guyyaadha. Eessaa osoo dhuftanii eessatti ture kan qabamtan? Jimmarraa kaasnee Baddallee keessa baanee laga Dhadheessaa ceenee ergaawwanni jennu asfaaltuma Dhadheessaa gubbaarratti egaa akka nageetti iddoon sun ganda Haaraame maal jedhama. Iddoo sanatti to'annoo jala oolle. Meeqa taatanii to'atamtan isin? Konkolaachisaa faana nama 5. Abbootii alangaa meeqa? Abbootii alangaa 4 fi konkolaachisaa 1. Konkolaachisaan isin biraa baheeraa jedhama dhugaadha? Nu biraa hin banne haalli yeroo san ture xiqqoo konkolaachisaanis fayyaan qabu. Fayyaan qabu jechuun? Jechuun danda'ee nama deemuu miti xiqqoo waan dibama dhuunfaa fakkaataa furdinnas qaba. Achumatti sadii sanii immoo kan fudhatanii gara iddoo barbaadanitti geessan jecha. Sana booddee namni tokko isin biraa du'eera? Eeyyeen akkuma miti waraanaan qabamne waraana ture. Dhukaasa ture? Dhukaasa ture. Dhukaasni gubbaadhaa galee qaama mootummaan itti fakkaata. Dhukaasa cimaa sanatu ture. Sana keessatti haga meetira 500 waan fagaattu miti tilmaaman akkasuma natti fakkaata. 500 gadi. Akkuma nuti karaarraa maqneen dhukaasni gubbaadhaa dhuka'e gara ijoolleen nu qabanii sadii waliin dhukaasu jidduma sanitti namni duraa sun akkatti kan boqote nutti fakkaate nuti immoo namni 2 fuuldura deemaa turre haala saniin namni sun boqochuu danda'e. Yeroo dhukaasaa sana isin akkamiin ooltanii? Nuti fuuldura turre amma nama 2tu jira namni waliin jirus jira. Nuti fuuldura turre dhukaasti garuu baay'ee cimaa ture meeshaan gurguddaanis jira. Kanuma keessanitti erga sumaayii gidduu sanitti boqochuusaa erga ga'uudhaa qabnu isaan erga deemeen booda nutti himame. Yeroo inni kufeen argine jechuudha. Nagarre. Eenyu jedhamtu isin warri haftan? Anaa fi maqaa koo Irgaalam jedhama. Irgaalam xiqqoo jedhama. Kan biraa? Numa lamaan tofe. Okay, tokko isin biraa boqotee 4 hin turree? 4 turree kan tokkootis egaa boqochuu isaatillee ijaa quban qabnu garuu dhukaasa turee nuti fuulduruma deemaa turre. Isin amma nama 2tu hafee jira jechuudha? Nama 2 jira amma. Kan du'e nama 2 jechuudha ree? Eeyyeen akkas fakkaata kan sadaffaan qulqulleeffame. Malee isin bira hin jiru lubbuudhaan? Nu bira hin jiru lubbuudhaan. Eenyu ture inni maqaansaa? Addisuu Laggaas jedhama. Innis isinuma wajjin Oromiyaarra hojjetaa? Bakkuma tokko isaanii kutama tokko hojjenna. Hayyee amma maalitti jirtu ree? Haala akkamii keessa jirtu amma? Harka waraanaa jirtu? Amma haala gaariidhaan jirra. Erguma waraanni sun qabbanaa'een booda bakka ga'uudhaa qabnu geenye. Saniin booda haaluma jiruun egaa waraanni mootummaatis nu marsaa ture xiqqoo nu baraaruuf jecha baay'ee dhamaa ture inni liqaa ture amma haaluma gaariidhaan gadhiifamneerra. Isaan walumaan jirtu moo gadhiifamtanii tureem? Isaan waliin hin jirru gadhiifamneerra amma gara maatiitti deemaa irra karaarra jirra. Karaarra jirtu? Karaarra jirra. Eenyutu si waliin jira reem? Homtuu hin jiru lakkeeffamaa deemaa irra. Isaanumas sin gadhiise? Isaanumatu nu gadhiise. Maal jedhanii immoo sin gadhiisani?
Tokkoffaa abbaan alangaa siyaasa irraa bilisaa hojiin deemaa jirruu fi hojii uummataati. Hojiitti deemaa jiru kana saala ilaalanii xiinxalanii qoratanii hojimaata isaaniitiin ni barsiisan. Amma lama taatanii deemaa jirtu? Lama taanii deemaa jirra. Garamitti deemaa jirtu amma gara Naqamtee moo? Garuma Naqamteetti deemaa jirra. Konkolaataa argattan moo qaamni mootummaa isinii dhaqqabee jira moo lafuma deemaa jirtu? Mootora arganne. Arjootti isin qabanii hagam isin deemsisan mee guyyaa sana? Arjoo jimmaatti qabamne. Iddoon isaa garuu iddoon amma jiru kun maal akka ta'e. Iddoo amma jirtan kanan beektanii? Hin beeknu qaamota ofuuf gaafannaan itti ni dhibe. Godina kam akka ta'e isin beektanii naannoo sanarra? Godinni tilmaamaan wallagguma bahan itti fakkaata. Miidhaa isinirraan ga'an qabu isaan ergasii? Dhiibbaan tokkos hin jiru. Dhiibbaan nurra ga'ees hin jiru. Haaluma gaariidhaan haaluma waanuma nyaatan uffataan uffannee rafnaa. Karaa biraatiin dhiibbaan nurra ga'e tokkichuu hin jiru. Bosonuma keessa bulaa turtanii? Bosonuma keessa turu. Guyya meeqa fa'aa deemtanii miilaan? Guyyaa lama. Isaan wajjin guyya meeqa turtan jechuudha? Roobi irraa kaasee guyyaa 9 ta'a. Maatiin keessan dhaga'aniiru akka galaa jirtanam? Dhagaan. Maatiidhaanis jalqaba qunnamsiisanii. Ammas qunnamaatuma jirra maatii qunnamneerra. Isin abbaa maatiitii meenatti maamee waa'ee keessan waa xiqqoo? Abbaa maatii ta'e ijoollee 3 qaba. Ijoolleen 2 yuunivarsiitii jiru tokko kutaa 8 barata. 2 yuunivarsiitii jiru? Yuunivarsiitii barachaa jiru. Eessa jiru maatiin keessan Finfinnee? Magaalaa Asallaa jiraatu Asii Asallaa. Haga turtan kana maallaqa gaafatan immoo maaliif siin qabne jedhani sababni itti siin qaban maali mee? Hin jiru maallaqni gaafatan. Maallaqni gaafatamee hin jiru. Qabeenyi qabnus qalamni naaf ne deebi'eera. Maal ture kan isin harkaa fuudhanii ture? Laaptooppiin jira, moobaayilii, qarshiin immoo 1,200 baay'ee miti. ID fa'a, ID kaardii waraqaa dhimmaa kan waajjira qabnaa kan immoo faayidaa kan biyyoolessaa. Mee sagalee keessan xinnoo naa dabala. Kana hundumaa isinii deebisanii? Garuu maaliif qabne kana barbaanna wanti jedhan hin jiru? Egaa isaan riphee lolaadha. Riphee lolaan egaa kaayyoo inni qabeef isa beeka. Nuti akkuma carraa hojimaaf deemnaa egaa isaanis hojiitti deemu tafa walitti dhufne. Waan kanaaf isin qabne kan jedhus immoo bitteelee akkasitti isin gaafannis isaanis nutti himne. Nama meeqa ta'u warri isin qabe? Naagaara nama 7. Hidhannoo guutuudhaan nama 7. Torbanuus immoo waliin turaniire? Namni isin cinaa jiru mee maaltu isinitti dhaga'amaa ture yeroo isaan harka turtan yaaddooftaniittu? Turtii kan keessatti moo? Turtii keessatti egaa alatti wanni dhageenyu jira. Xiqqoo garaa jabaatu hin ajjeesaa waraanni kun xiqqoo garaa jabaataa kan jedhu suni sammuu keessa jira. Duuba gaafa turu immoo akkuma ijoolluma keenya kun obboleessa kun ijoolleen ta'u barbaananii anaa fi ijoolluma namni ummachuu danda'udha. Saniin booda haalli hin turre haaluma gaarii ta'anii hin turre yaaddoo maatii yoo ta'an gama biraatiin xiqqoo rakkoo miti. Gama biraatiin immoo nu baasuuf jecha immoo humni mootummaatis asii haalli jiru sun immoo jidduu sanitti egaa namni harka nama qaamuma hidhatee harka galle kan jidduudhaan nu baasuudhaaf gaafa deemamu jidduu sanitti lubbuun keenya gaaga'aminni alaata illee xiqqoo shakkii akkasii kana uummanne malee karaa biraatiin nu qunnamees wanni rakkanne hin turre. Yaalii mootummaatii immoo ofuma isaanii siin gadhiisan reemma? Ofuma isaaniitiin nu gadhiisan malee mootummaan bakka jirru eessatti jedhuree isaan ol arguree daraanis ol argaa jiranii. Kaa'uma isaaniitiin baane. Amma kan gadhiifamtan har'a moo kaleessa? Har'a. Mucaasin waliin jirus dubbisee miirumatti dhaga'amee jiru naafaa qoodu? Ayyee tole. Hello. Akkam jirtu naguma? Nagaa jirtu. Eenyu jedha maqaa kee guutuu natti himtaa gahee hojii kee waliin? Jaalanni tokko Gabreeti. Biiroo Abbaa Langaa Waliigalaa Oromiyaatti Abbaa Langaati. Tole mee haala keessa turte gabaabsitee nutti himtaa gaafa qabamtan sana miira ture haala ture? Haalli keessa turre akkuma isaan waliin turan jalqaba irratti kaasanidha.
Karaayyuu deemaa turre. Finfinneerraa gara Naqamtee kana qorannoo sakatta'iinsa hojiirra oolmaa seeraa jedhamu akka biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaatti waggaa waggaan gaggeeffamu kanaaf iyyuu deemaa turre. Kana irratti karaatti warri goorillaa faayitars warri jedhamanu karaatti iyyuu nu qabanii riphee loltoota jechuudha. Kana jechuun egaa waraanuma bilisummaa Oromoo jechuudha. Karaatti nu qabanii achumaanii akkuma qabamne gara bosonaatti seenne kallattiidhumaan akkuma bosonatti seenneen iyyuu nuti warri nu qaban nu fuudhanii ol ba'anii fuudhanii akkuma ol ba'anii dhukaasni baay'ee dhukaa ture jechuudha. Meeshaaleen gurguddaan dhukaasni baay'ee dhukaa turanii nu fuuldurumayyuu kallattiidhumaan deemaa turre isaanii na waliin garuu fuulduraatti iyyuu deemaa turre. Booddee keenyarraan garuu warri nu waliin turan lamaanii gara booddee keenyarra turanii isaan irratti wanti ta'e eenyuunii fi yoom maal akka ta'e illee waan irratti beekamu hin qabnu. Garuu nu fuuldurumayyuu deemaa turre kanatti iyyuu hafuu dandeenya jechuudha. Isaanii tarii dadhabaniis ta'uu danda'a kan booddeetti yommuu harkifatan balaan kan irra ta'uu danda'a. Kuni shakkii keenyarra garuu qabatamaa wanti beeknu hin jiru. Nuti immoo fuulduruma darbineeyyuu deemaa turre yaa'u lubbuudhuma keenya oolfachuudhaaf jechuudha. Erga qabamnee akka isaanii seenne booda immoo nu qabaniidhuma nu tursiisanii hanga guyyaa irraa geenyu kanatti wanta jirus yaa'u eegumsa keenyas nu eegaa. Miidhaa biraa osoo nurraa hin gahin ammoo naatti nu waliin turanii amma nu gaggeessaniiru jechuudha jirarraa adda baanii jira. Gaafa isin gaggeessan isaanumatu daandiitti isin baase moo akkamitti isin gadhiisan? Garuma daandiitti baasaniitu mootora wayiitti nu feessanii. Mootora wayiitti. Kanaan booda garamitti geessaa isiniin jedhan egaa garatti imalaa jirtan beektu amma? Gara Naqamtee. Gara Naqamtee fagoorra jirtu jechuudha? Hayyee har'an geessanii Naqamte? Naqamtee har'an geenye. Geessu har'a? Hin geenye. Hayyee waa'ee namoota simbiraatii hafanii waa'ee du'anii wanta quba qabdanii jira yeroo dhukaasa sanaa? Waa'ee namoota nu biraa hafanii ani qabatamaatti waan nan dhagee malee qabatamatti waan inni ija kootiin argin jiru wanti gurra kootiin dhagee dhukaasni baay'ee hamaa ture. Meeshaa gurguddaa lama meeshaa qaama mootummaatiinis akkuma nu qabamuu keenya baranii konkolaataan keenya karaa daarii dhaabbatee jira waan ta'eef sanuma shakkaniitu natti fakkaata. Milishaa fi qaamni mootummaa fi dhukaasa bananii nu hambisuudhaaf. Dhukaasa sana keessayyuu nuti hin darbine sanaan booda ija fagaanne boodayyuu jarri boqotaniiru kan jiru dhageenye malee eenyuu fi yoom akka gochaan kun raawwate illee qalbifachiitti wanti qabatamaatti hambee qulleenya. Inni tokko du'ee sirna awwaalchisaa gara Shawaa Kaabaatti raawwatee jira. Isa tokko mirkaneessitaniittu? Nan dhageessa oduudhumaan dhaga'uudhaan alatti innis boqoteeraa kan jedhu dhaga'uudhaan alatti qabatamaan waan isarra eenyuun akka irratti raawwatan illee wanti argeen jiru sana. Hidhattoonni waa'ee namoota du'anii isinitti homaan jenne hin dubbanne? Isuma kan nutti himanii boqochuu isaanii sanas immoo qaama raawwate nutti miidhaasuudhaan warri isin waliin turanii boqotaniiru kan jedhu odeeffannoodhuma dhaga'aniin kan nutti himani malee odeeffannoodhuma dhaga'aniin iyyuu kan nutti himani malee qabatamaadhaan waan nutti himani hin qaban. Yeroo isaan faana turtanii miira addaa waan sodaa addaa doorsisni addaa isinirra geeru hin jiru? Yeroo qabamnee isaan faana turretti erga qabamnee booda gara jalqabaarra akkuma qabamneen akka nu deemnuudhaaf waan nu dhiibaa turanii. Garuu erga qabamnee to'annoo isaanii jala gallee booda immoo wanti tokko illee nurra hin geenye jechuudha. Nyaatas waanuma isaan nyaatan ni nyaanna. Maal nyaattu? Nyaata akkamii isinii kennu? Nyaatuma uumaa nyaatan kanuma hawaasni dhiyeessuuf iyyuu nuuf kennaa turan.
Kanaan irratti waa addaa miti iddoo itti nyaanni bakkeedha argamutti immoo isuma beeksisaan ifaadhaan kan bitame nuuf kennu ofii isaaniitii garuu kan hawaasaa fa'aa nyaatu kan nyaata foonii fa'aa darbee yeroo isaan nuuf kennaa turan jechuudha. Nyaata foonii bitatanii moo hawaasarraa argatanii? Hawaasuma irraas ta'uu danda'a ganuu sadi kennu. Hayyee isin maatiiti moo waa'ee keessan immoo natti himaa? Fuune janaadhaan. Maatii kee abbaan kee maatiin obbolaan yookaan namoonni. Haadhaaf abbaa fi obbolaan qaba. Si qunnamanii isaan haala akkamii keessa turtani? Maatiin koo bilbila haadha kootti bilbileen ture. Maatii koo bilbilaan kaasnee obboleettii koo bilbilaan argadheen ture. Har'umayyuu akkuma isaanii gadhiisan. Isa dura takka argattanii beektanii maatii? Guyyaa tokko argadhee jiraachuudhuma keenya qofayyuu itti kan waan adda baane ergasii argine yeroo dhumaatii fi har'adha kan akkuma baaniin kan bilbilee argadhe.